Ashamaa harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota caalee miidiyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana keessa nagaa jirtu nagaan jira isinis baga jiraattan isiniin jedha har'a daabboo difoo jechuu isiniif qabadhee dhufeen jira isiniin jedha sisteriin daabboo daffa'aa jirti kanaaf walumaan halaalluu irratti harattee isiniin jedha abiddi immoo booda jala boba'eedhaan no daa'imta ishee immoo daabboo nyaachuuf barbaada difoo cabsachuudha. Ambaashaatti kennu ambaashaan hin barbaadachaa jira. Kanaafiyyuu kana fakkaataa akkam jirtanii nagaa jirtanii isinis warri biyya alaatti haftanii nagaan nuuf koottaa kara biyya keessanii isiniin jenna. Nutis kunoo gallee wanta yeroo baay'ee hawwinu daabboo difoo ilaalaa jira jechuudha. Yeroo zuurii lammaffaa natti hojjeta amma isheetu hojjeta jechuudha barachuuf irraanfanne kanaaf akkas isiniin jedha hordoftoota koo akka faayideemuu fi akkana tolchaa jirti sisteriin daabboo abidda booddee jala qabsiisan ammaaf hin qabanne jechuudha abiddichi kanaaf warri maatiin ta'an immoo sabiskiraayib naaf godhaa yuutuub chaanaalii kiyya jajjabeessaa isiniin jedha. Ani irratti hojjechuu dhaabbadheen jira biyya galee to'anii torkumannaa balleessisaniin jedha obboloota kooyi daa'imichi kunoo daabboo ambashaa didee jira asitti tolfamee irratti rabarrabamaa jira jechuudha warqeen irratti rabarrabaa jirti amma baala warqeetti uffisattee geeffattee jirti baala irratti shamaxxaxuuf jechuudha barzaafii. Warri barzaafii fayyadamnee jirtanii garuun beekuun bakka illee jiraachuu baate nu biratti baala warqeen booda difoo irratti barzaafiidha kan rabarrabamu isiniin jedha hordoftoota kooyi isheen xiqqishoonis irratti rabarrabaa jirti. Warri daabboo yaaddan yeroo daabboon tolfamu hawwitan kunoo isiniif tolcheera hinaafinaa isiniin jedha hunduma keessaniif mureen muraa tokko tokko isiniif ergaa amma qadaaddameera jechuudha irratti rabarrabdee geechistee asitti immoo ambaashaa hojjechaa jiranii difoof ambaashaa qabatanii deema waan ta'eef asitti ambaashaa tolchaa jirti jechuudha sisterii xiqqoon sun ishee guddoodha kan ambaashaa tolchaa jirtu. Harki ishee guddaa sila ta'eef harkaa guguddaa ta'e jechuudha ambaashanas immoo lixiitu jira. Kana fakkaataa jireenya Itoophiyaa keenyaa kushinaan ta'e maalidha akka hin jenne kanaaf kushina Itoophiyaa akkanuma yoo ta'e bareechisteen hojjeteen kanaafiyyuu kan barbaade akkan hojjeta ambaashaan immoo asitti hojjetamaa jira. Akkana burreessaa jirti sisteriin harki ishee sila guddaa ta'eef isheen xiqqeessuu barbaaddi garuu xiqqaachuu didee kaameraa immoo asii ol sorsoo waraabee waan ta'eef na harkaa qal'isa jechuudha viidiyoo kanaaf warri Itoophiyaa isinitti urgoofte ilaalaan isiniin jedha asitti kun warra naqashaa jirti eleen OF jira. Kanaafuu YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib naaf godhaa warri maatiin ta'e warri maatii taatan immoo laayik naaf godhaa na jajjabeessaa akkan jabaadhee irratti hojjedhu isiniin jedha obboloota koo laayik naaf gochuun dagatinaa. Kana fakkaataa jireenya Itoophiyaa akkana das namadha isinillee warri biyya ormaatti haftan waaqayyoon nagaadhaan gara biyya keessanii isin haa galchan isiniin jedha warri haftan nagaan nuuf koottaa. Isiniin jedha obboloota koo akkana boba'u das isiniin jedhu das namadhaan garuu yeroon viidiyoo irratti ilaalaa ture duraan baay'ee na hawwata ture yoomaan galee hojjedhan jedha amma kun ani argee jira isinis warri haftan nagaan nuuf koottaa isiniin jedha obboloota koo qadaaddamee jira jechuudha amma kana fakkaataa ambaashichi daabboo difoo irratti tartee warrattee karaa ambaashaa dhufan jechuudha tolchuudhaaf bootaa gad lakkisachuudhaaf jechuudha ambaashaadhaaf daabboo difoodhaaf isaan ambaashicha xumuranii booda karaa difoo deemu jechuudha.
Daraddaraamee kunoo asitti irra bahee jira jechuudha. Akkam bareedaan baay'ee tokkoon jaalladha ammaashaa. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha. Viidiyoo dhaabee waan waraabeef qal'ate asitti biddifoo qabatee jira jechuudha. Jala qabsiisanii gubbaan isaa immoo gana hin hafa jechuudha. Gubbaan isaa tirree akkana fakkaata. Akkam das naman jedhu dhugaa waaqa galgala sila ta'eef mabraatiin hin badde. Yeroo isaan hojjetan mabraatiin hin dhaame ibsuma qofaan malee ibidda laboobu malee bakkeen hin mul'atu jechuudha. Ifaan Itoophiyaa akkanumaa hin baddii hin dhuftii. Sa'aatii barbaadde turtee deebitii. Kana fakkaatan isiniin jedha. Gubbaan isaa immoo ni hafa ganaa jalli yoggaa bilchaatee booddee gubbaa isaatti irratti arrachuudha abidda. Maaf jaratti rabarrabaa jiran abiddicha kana fakkaata. Warri jaalattan laayikii godhaa.